Walitti bu'iinsiif hongeen bakka keessatti hammaatee ture naannoo gammoojjii Tigraay qarqara afaan beelaa jirtu bakka waraana waggaa 2 jijjiiramni qilleensaa dhiibbaa fideen manca'ee jira. Dirreen yeroo tokko lalisaa ture amma gogeera. Kunis qormaata hamaa jiraattota mudateef ragaa guddaadha. Haala dhugaa ta'eef gaddisiisaa kana kan argan daayirektara buufata fayyaa Fanaarwaa Taaddasa Mahaariiti. Ofii isaanii sababa walitti bu'iinsa uumameen qe'ee isaaniirraa kabuqqaan Mahaariin mana isaanii humaraa jirurraa waa hunda dhiisanii Maqalee keessa daatan. Gara waggaa 3 booda carraa argatanitti fayyadamanii Fanaarwaatti ogeessa fayyaa ta'anii hojjetaa jiru. Haala hamaa kana innaa ibsan akkas jedhu. Nothing here, just eat. So for the sake of just save their life, getting food, they are just... Namoonni baay'een rakkachaa jiru. Beelaas jiru. Du'aa jiru. Qormaanni mudate guddaadha. Waraana gaggeeffameen hospitaala guddicha Maqalee keessa jiru Aayidariin dabalatee dhaabbileen fayyaa waan diigamaniif kunuunsa bu'uuraa kennuudhaaf rakkachaa jiru. Buufata fayyaa Fanaarwaa keessatti haati ijoollee 10 aadde Araay Girmaay daa'imman ishee lakkuu waggaa 1 Asaffaaf Matkal dabalatee daa'imman hanqina midhaan nyaataan miidhaman kunuunsu. Buufanni fayyaa kun karaa nyaata dabalataa fayyadamaaf qophaa'een lubbuu oolchuuf katattaafatu yoo ta'u daa'imman miidhaman kanaaf deeggarsa taasisa. Araay Girmaay jireenya qonnaan bultummaarraa gara homaa of harkaa dhabuutti ce'uu isaanii ennaa yaadan beelli harkatti fudhachuu isaatti gaddu. Nyaanni dabalataa buufata fayyaa kanaa daa'imman koo jiraachisa. Soorata isaan argatan tokkichi kanuma. Yeroo tokko qonnaan bulaa ture amma homaa hin qabu. Beelli nu mo'ateera. Ijoolleen waggaa 1 soorata kana qofaarratti hirkatu jedhan. Abdii kutannaan kun haadholii buufata fayyaa kana keessa jiran biroo birattillee ni mul'ata. Abdii kutannaan kun buufata fayyaa bira taree kaba bal'ate yoo ta'u jiraattonni gandeenii manni isaanii duwwaa ta'uu isaatiin dandammachuu waan hin dandeenyeef gara waajjira hoogganoota aanaatti yaa'u. Aanaa Masoboo keessaa hongee kanaan dura argamee hin beekneen karifatan qonnaan bulaan waggaa 70 Haayilee Gabra Kiristoos lafa isaanii gogee qotu. Dirree lalisaan yeroo tokko horiin irraa nyaachaa turan amma gogaa ta'eera. Abdii kutannaarraan kan ka'e Haayilee Gabra Kiristoos yaadannoo beelaa bara 1980 qalbii isaaniitti waan dhufeef ji'oota dursanii qotuu jalqaban. ገንዘብ ልለዎ በቃ ላሸጠ ሶይል ሓደ ነገር ምራኽ ልለዎ ሓደ ነገር ላለ ላሸጠ በቃ ሸይጥ ይበልዕለው nuti homaa hin qabnu waan tokkollee hin qabnu gariin lubbuu oolfachuuf qabeenya isaanii kan akka loonii gurguranii itti gargaaraman bakka qonnaa 3 qaba wanti irraa oomishamu hin jiru loon gurguruun yeroo wanti nyaatamu biraa hin jirretti mala ittiin jiraatan ta'eera. Walwaraansa waggootii 2 dabalatee rakkoon beelaa kun haala walxaxaa uume sochii hojii qonnaa kan danqe yoo ta'u xaa'oo argachuufillee rakkisaa taasise. Tokkummaan mootummootaaf Yuunaayitid Isteets sababa hanna aangawoota Itoophiyaan raawwatamerraan kan ka'e gargaarsa dhaabuun isaanii adeemsa gargaarsa namoomaa gufachiise. Jiraattonni duruu rakkoo keessa jiran kuufama midhaanii qaban qabsaa'ota Tigraay deeggaruuf arjoomaniiru. Kunis hanqina kana daran hammeesse. Qonnaan bultoonni tokko humnoonni mootummaa federaalaaf michoonni isaanii midhaaniif horii humnaan duraa fudhachuu isaanii dubbatu. Ogeessa hariiroo sadarkaa addunyaa akka ta'an Edgar Gituhaa saamicha gargaarsa namoomaa akka tooftaa waraanaa mootummaan Itoophiyaa TPLF'n dhabamsiisuuf itti gargaaramitti ilaalu. Kun garuu akka seera namooma sadarkaa addunyaatti seeraan alaa jedhamee fudhatama. The government has actually weaponized food and by taking the food aid that has been sent to the mootummaan gargaarsa midhaan nyaataa gara naannoo Tigraayitti ergamu fudhachuudhaan midhaan nyaataa akka meeshaa waraanaatti itti gargaarame. Mootummaan imaammata dachee irraa waan hunda fixanii duwwaatti hambisuu itti gargaarame. Kun immoo seera sadarkaa addunyaatiin dhorkaadha. Siiviloota balaarra kan buusu mala waraanaa gargaaramuun dhorkaadha. Aangawoonni Tigraay akka jedhanitti mootummaan federaalaa rakkoo uumame kana xiqqeesse jechuun kan himatan yoo ta'u Tigraay immoo seenaa ishee keessatti beela hamaa keessa isa tokkotu see mudate. Rakkoo namoomaa hamaa kana gidduu seenuun hawaasa addunyaa hatattamaan akka barbaachisu kan ibse qaamni komee dhaggeeffatu kan Itoophiyaa Ombudsman namoota gara 400 ta'an beela naannoo Tigraay Amaaraa keessatti mudateen
du'uu isaanii beekamti kennee jira jedha gabaasi Associated Press.